beeksisa miseensota caffee Oromiyaa hundaaf yaa'iin idilee torbaffaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee jaaffaa adoolessa 11/2016 irraa eegalee galma caffeetti ni geggeeffama. Kanaafuu miseensonni caffee Oromiyaa hundi waraqaa eenyummeessaa miseensa caffee ta'uu keessan ibsu qabattanii adoolessa 11/2016 waaree booda sa'aatii 8:00 irraa eegalee magaalaa Adaamaa galma caffeetti argamuun akka gabaastan isin beeksifna. Kookasiin dubartoota ammoo adoolessa 10 bara 2016 sa'a 2:00 irraa eegalee waan geggeeffamuuf dubartoonni miseensa caffee taatan hundi adoolessa 9/2016 waaree booda sa'aatii 8:00 irraa eegalee magaalaa Adaamaa galma caffeetti argamuun akka gabaastan isin beeksifna. Odeeffannoo dabalataatiif weebsaayitii www.caffeeoromiyaa.gov.et, feesbuukii www.facebook.com caffee'o, teelegraama caffee oromiyaa, tiwitara twitter.com/caffee oromiyaatiin nu hordofaa. Waajjira caffee oromiyaa.